humna kee miti jedhee lallabaa namootaaf dadhabbii kan itti ta'e ofitti amanamummaadha. Ofitti amanamummaa jechuun maal jechuudha? Dandeettiin qabaa, beekumsa qabaa, birriin qabaa, zariin qabaa. Hinka dandeettiin keessa, birriin keessa, zariin keessa waan godhu humni Waaqayyo garuu waa godha. Humna cimaa qabaa nan jiraadha. Gaafa dulloomtu abbaa biddoo sitti kaan baattee deemta hin aaru. Kazira Daawit. Namni baay'een konkolaataan of jecha. Namni baay'een fardeen of jecha. Nuyi garuu maasaataarraa baallaa jiyaasa. Maqaa Kiristoos Yesuusin of jajnaa'edha. Kanaaf humna jechuun maal jechuudha? Waan yaadan qabee kan namaaf fidu. Humna jechuun maal jechuudha? Bara hundumaa gaafa hundumaa caalanii argamu. Bara hundumaa gaafa hundumaa caalanii argamu. Mangistiin bar tokko cimaa ta'e bar tokko moo kufeetu taraa ta'a. Batale agalgaay ya agalgaa gulbat እግዚአብሔር ነው. Eenyu sodaatee jiraachuu barbaaddeeti? Eenyu sodaachisee danda'a? Ani nama lolatti beekamaadha. Waggaa dheeraan ture. Daa'ima manatti ergitu jedhe Gooliyaad. Haadha mucaan fuursaa simbiraa baate. Ati billaas qabda, xooris qabda. Ani garuu isatti ga'iftuun isatti hin jaallanneen isa mataa keessirraa kutee allaattota nyaachisuuf isa bineensa caakkaaf godhuuf maqaa Yesuus sittan dhufa. Hin qabdu humnaa siin jedheem. Humna kan qabu si wajjin jira Waaqayyo. Waan dhageen hin sodaatin. Humni kan kooti harka keessi qabaani Waaqayyo. Yes. Hurkufi yaa keerra narraan teessu humni kan Waaqayyo ta'e. Jari rakkinaan. Jari dhukkubaan amantiidhaan. Sammuu keenya keessaa humna Waaqayyo ishee jettu akka isheen teessuun barbaada. Xaafiin gaafa nadoo isaa wajjin jiru malee erga callaan irraa bu'ee galabaa jedhama. Namni gaafa gooftaan irra hin jiru galabaadha. Humna qabaa, beekumsa qabaa. Humna qabda, beekumsa qabda nama tokko uumuu hin dandeessa. Dizaayinii mataa kee keessaa kan Waaqayyo akka ta'u beektu. Ati hojii ittiin hojjettu malee kirrii mataa kee keessa akka jiru hin beektu. Kirrii mataa kee sirreessee kan kaa'e Waaqayyoodha. Kanaaf gaafa mataan namaa dhoo warrabi namaa jedhamu. Mee wayiin morminaar, wayiin morminu waan isaa itti namaan jaallatta. Isa si caalu Waaqayyo hojjeta miila kee godhu. Gaafa nama uume Waaqayyo akka jedhe. Waaqayyo isin garboota koo miti ijoollee koo ta'e. Waanuma argin garbicha nu godhatan. Humni kan Waaqayyooti. Amma isa si mormuun itti dubbatta. Tokko lama. Isa si mormuu maal jetta? Qubatti raaftee. Qaba bankee humni kan Waaqayyooti jette. Tokko lama sadi. Jer. Abaluusaa beekta miti. Rakkina ta'uu danda'a, seexana ta'uu danda'a, waan ta'uu danda'a itti mammaaki. Qaba bankee jedhi. Humni kan eenyuuti? Zakkaariyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 7 yerootti raajiin mul'ata argeedha. Yerootti raajiin mul'ata gate miti. Yerootti raajiin mul'ata argeedha. Waaqayyo siilaan nammaan sitti naafan jilbeenfadheen har'a galgala ergaan qaba. Ila har'a galgala yerootti mul'ata argitu sifa ta'u. Namumta fuuraa tokko jiru har'a galgala yerootti ciiftee samii banaa argitu sifa ta'u. Tika kalende sim ayintelli kantoora bade. Har'a galgala warra si rakkisaniif qoricha ta'ish. Ol kaayite ameen jaariya. Mul'ata jechuun maal jechuudha yoo jenne fagootti nu geessa. Mul'ata arguun kabbaadidha. Dhagaa tokko baala keessatti argu. Akka Yesuus galaana keessatti qurxummii arge, qurxummii keessatti immoo saantima arge. Sun hiikaan isaa gara biraadha. Kutaa kan eenyuun naa dubbisa? Waliin dubbanname. Zakkaariyaas tokko lakkoofsa 7. Daariyoos moo'ee waggaa lammaffaa isaatti waggichatti ji'a 11ffaa isa Sheebaax jedhamutti jechuuttis guyyaa 24ffaatti dubbiin Waaqayyoo gara Zakkaariyaas raajicha ilma Baraakiyaa akaakayyuu iddoon inni dhufe ani Zakkaariyaas halkan mul'ataan nama farda diimaa yaabbatee taa'u tokko nan arge. Dhaabi maalan arge? Beektee fudhattu maal arge?
nama farda diimaa yaabbatee har'aa kaasee adurreen argitu, sareen argitu, leencuun argitu, boofan argitu, ekeraa namaan argitu, nama du'een argitu, mana diigameen argitu, hin fudhatu hin argaa. Bineensas nyaatu argitu, bishaanis nyaatu argitu, waan deemu, waan hojjetu, waan waleeku, waan hiikamu argita. ameen Nama farda diimaan deemuun argee. Farda jechuun hiika macaafa qulqulluu keessatti waan sadii dubbata. Farda jechuun nagaa, eebbaa, ameen jedhaa yaakaati. Milikkita deemsa. Macaafa qulqulluu keenya keessatti fardinni jedhamu kun iddoo baay'eetti hirama. Nuyi mul'atan arginu, mul'atoota arginu, gadadoo arginu. Macaafni Israa'eelaa moortiin adigim. Milikkiti kun Zakkaariyaasiif gaafa kennamu yeroo Israa'el qalbii dirannaati. Yeroo isaa Waaqayyo wajjin wal argan. Gara lakkoofsa 6 argitani Waaqayyoof jarri wal argan jedha. Xinnoo ishee taareen ture amma garuu tana raarama. Waan an argu jedha ayyaati. Har'aa kaasee waan Waaqayyo biraa ta'e bichaadha. Haleluuyaa. Yoosef kan inni milkaa'e baratee miti qotaa'ee miti. Yoosef kan inni milkaa'e abjuu isaati argee milkaa'e. Nama cina kee jiruun argitee milkooftaadhin. Gurri keenya alagaan gurra keessa namana ija keessa namana. Waan arginee milkoomna nuti. Kun naata jennee murteessuu qabna. Murtoo keenya nu ajjeessa. Sagalee Waaqa maal jedha? Du'aaf jireenya arraba jalaa baatee. Inni targitu humna keessiif ta'u. Amma waan amantii keetti dhabsiisee dhageenya malee hin argine. Waan nuti arginu ijoollee keenya amma naata biraa ka'i. Irra deebi'u ishee amma naata biraa ka'i naata irra. Hammam haalli isaa hadhaa yoo ta'e hammam sii ta'u naa ta'e kun kan koote di fudhadhu. Tokkaataa rabajaa. Ofiisi rakkisin, raajisi rakkisin, waaqasi rakkisin. Ilaame waan ati gurra kee dhageessitu guyyaa sadeessitti ija keetiin sitti mul'atu. Ani Zakkaariyaas halkan mul'ataan nama farda diimaa yaabbatee taa'u tokko nan arge. Inni mukeetti baala lalisaa qaban gidduu dachaa keessa hin dhaabbataa ture. Eessa keessa? Dachaa keessa. Maal baate? Baala lalisaa. Irreecha Oromoon fakkaatu. Utuu kutaa kana dubbiftee ilaaltani namittiin kun Oromoo wattanii yaaddu zarii isaatu qorattani. Waan namni keenya hojjetu hojjeta. Waan ati hin beekin macaafa kanarra hin jiru. Situ akka beektu hin barbaanne malee. Yesuusiin uffannu taanaan hin nagaamaa jiran. Hoyyaa uffanneef kiristaanan taanu. Minami tokko bara kanadhi. Bara kanadhi. Lafa garaan koo dheebotu Waaqayyotti nagaadha. Nama meeqatamani? Eewudha. Lafa garaan kee dheebotuun guyyaa irraa kaasee ergaan sitti mageessetta. Irmiyaas maal argita? Damee muka loosii. Waan cidhaa argite. Hin jenne Waaqayyo. Sirrii argite. Isa targite duukaa siifan bu'a jedhe. Boqonnaa tokko irratti. Ergaan si qaba. Gaalee targite, mul'ata targite, abjuu targite, waan targite. Guyyaa irraa kaasee amantiin qaban ijoollee. Guyyaa irraa kaasee Waaqayyo hamma inni raawwatutti dhimmee duukaa si bu'a. Guyyaa sadii asitti raawwate torban har'aa taraan dhuga ba'umsaa kan keeti. Akkasitti jiraachuun sitti hin tolle miti. Akkasitti jiraachuun sitti hin tolle miti. Akka nama qodaa keessaa waa galabbaxuutti jireenya atta jiraatu keessaa galabbate. Isas jiraachisu haaraatti galcha. Gaafadhu naan jette amanna gaafadhu akka itti jiraachuun sitti hin tolle miti. Dindimi tana lalatiin imoratanii janii kiboos ebilii labadiyaa. Randalla kee baba koveetiin dalla shikla riba dana jiran. Akka itti jiraachuun sitti hin tolle miti. Akka nama qodaa keessaa waa gatuutti naan jedhe. Isa kana gateen haaraatti si naqa. Guyyaa sadii asitti deemtee wayitti baate isan barbaadutu na barbaadettee dhufte dhuga baata. Lakki ijoollee guyyaa sadiitu qabda jedhe. Ila deemtee isa si barbaadutti barteetu kanan barbaadutu na barbaadettee qabatta. Sin dhufte malaana mamaara raadiisa kaatala rajaas warri quba sitti qaban warri maqaa kee bal'eessan warri mandaraa ta'anii siin bira dhugan harka kee irratti eebba qaban afaan isaanii qabatu.
Zakkaariyaas laga keessatti arge. Museen immoo caakkaa keessatti abidda arge. Isatti biyya Fara'oon naqu viizaan isaa abidda. Ati makiinaa duwwaa jalqaba makiinaa argamu, jalqaba mul'ata argu, jalqaba makaraa argu, jalqaba dhibicha argu, jalqaba miidhaa argu. Hiriyaa nama durseetu namatti kaa, nama jeetti, nama rabsiti, maqaa nama balleessiti, oobsi. Hin qaqqabna tuun ta'in kanumaafi jennee bira dabarra. Kanumaafi jettee gattee bira dabarta. Waan Waaqayyo natti mul'isu nan jiraadhaa diinna dhaga'u. Jedhi kaati. Abrahaam ol jedhi garaa Waaqaa keessa laali. Urjoota kan lakkaa'uu dandeessa? Hin danda'u. Gad jedhi cirracha kee laali. Ashawaa kan lakkaa'uu hin danda'u. Sanyiin kee. Ati jilba isaa keessa bicha sanyiin kee akka urjii Waaqarraa akka cirracha bishaan keessaa hin ta'a. Rakkinaan sodaatina. Titisni baay'atteef distiin buqqiftu. Baay'inni zarii isheeti. Siraa jalqabnaan na rakkisee, gaa'ilee jalqabnaan na rakkisee, barumsa jalqabnaan na rakkisee, hin rakkatte miti hin keesse malee. Waa arguun koo dirqamaadha. Waanuma isaa wal dhaali har'a. Guyyuma sadiittarraa wadhanaan jira. Lakki fataa guyyaa sadii booda isa na barbaadu na barbaade. Namni waan ittiin si barbaadu yoo rakkatte isse jedheetu bakkeedhaa sitti kolfaa oolee ayii kana taateedha. Yoo argatte immoo obbeettii isheen jedha. Ergaan sitti hima. Xalaata kee duratti argadhuuti qabeenyaadhaan sakkari.